بلا دوي وهمام بلا صامة ودكام كما يوم يابصحنا يامسكمو እግዚአብሔር አምላክ ለትንሳኤ ብርሃን ፍስሐ ወሰላም ማቲዮ ወቀዮ ሁንዱም ትይሰንዩ በከጅርተንት ነገኝ ወቀዮ ሲፋ ባየቱ አከም ነጋ ጅርቱ አኔ ነጋ ኮቲ ወቀዮ ጉዳዳ ፋገለቱ ኤጋ በጋ ጉያ ፈኒፈሙ ዋቀኬኛ ኡማኬኝ ቆርጨኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ነጋፍ ጃላላን ጌሰኒ ሲንጀዳ egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana anaaf isiniif fannifamee fannoo irratti gabrummaa keenya cabsee dhiiga isaatiin kan nu bite guyyaa kabajamaa guyyaa guddaadha waan ta'eef baga nagaan geessan ni raawwate wangeelaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 egaan maatii Waaqayyoo jaalatamtoota kabajamtoota jecha guddaa amma kaasne kanaan wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 irratti kan barreeffame kanaan waliin ilaalla jecha kana kan dubbatee fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa jechi kunis jechoota wangeelaa jechoota jaalalaa wangeelaa kan jedhaman yookaan immoo jechoota wangeelaa jechoota jaalalaa fannoo irratti Kiristoos wangeelaa irratti akkuma barraa'ee jiru jechoota jaalalaa fannoo gubbaa jedhamanii kan beekaman torbatu jiru. Torba sun keessaa torbaffaa irratti kan argamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwate jedhee kan dubbatedha jecha. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo gubbaa taa'ee jechoota garaagaraa dubbateera. Raajiiwwan garaagaraanis ta'aniiru jecha. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii kana taasisutti jechaadha yeroo fannifamu irratti addees illee dhiiga uffatteetti biiftuun ni dukkanoofte urjiin samiirraa harcaanii golgaan yookaan immoo maggaariyaa kan jedhamu kan mana qulqullummaa bakka lamatti addaan bahe ergamaa qulqulluu Gabrieliin samiirraa seefisaa darbate. Egaa raajii guddaan dinqisiisoon ta'aniiru guyyaan ni dukkanoofte. Yesuus Kiristoosis immoo fannoo gubbaa taa'ee jechoota jaalalaa kan jedhaman torba dubbateera jecha. Isaan keessaas illee yaa abbaa koo maaliif na dhiifte kan jedhu ni jira. Nan dheebodhe kan jedhu ni jira. Dhuguman siin jedhaa har'a mootummaa kootti wajjin jiraatta kan jedhu ni jira. Yaa abbaa kan hojjetan hin beekaniiti dhiifama godhiifi kan jedhu ni jira. Egaa Elohee Elohee kan jedhu yaa Waaqayyo yaa abbaa koo maaf na dhiiste kan jedhu jechaadha. Kana malee torbaffaa irratti immoo akkuma dubbate ni raawwate jecha jedhudha jechaadha. Nuti guyyaa irraa kana kan nuti ilaallu ni raawwate isa jedhu kanadha jecha. Egaan Waaqayyo gidduu keenyatti argame akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaanuuf yaa ta'u hundumti keessanii YouTube chaanalii kana subscribe like akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaan maatii Waaqayyoo egaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif ni raawwate jedhe maaltu raawwate isa jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Kana ilaaluuf immoo gabaabbinumaan wantoota garaagaraatu raawwate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela kana irratti akkuma barraa'ee maal jedha seetan Yesuus Kiristoos gaa fannoo gubbaa taa'ee dhangaggaa'aa erga isa obaasaniin booda dhangaggaa'aa kanas ni dhuge jechaadha. Dhangaggaa'aa kanas ni dhuge erga dhugeen booda wanti hundiyyuu akka raawwate hubate wanti hundiyyuu akka galma ga'e ni hubate san boodas mataasaa gadi qabee ni raawwate jedheetu wangeela irratti barreeffamee jira jecha. Egaan maatii Waaqayyoo Kiristoos asirratti maaltu raawwate maaltu galma ga'e kan inni dubbate keessaa maalidha isa jedhu ilaalla. Egaa kan raawwate wantoota garaagaraatu jira. Tokkoffaanii raajonni raajan galmanii ga'e ni raawwate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe galmaan nuuf ga'e jecha. Inni gara biraa immoo ijoolleen Addaam sababii balleessaa Addaamiin ijoolleen Addaam hundu dhalli Kiristoos hundiyyuu ijoolleen Kiristoos ijoolleen harka isaatiin kan uume boojii seexanaa keessa turan. Inni kunis boojii seexanaa keessa turuun ni raawwate yerootti jedhedha jecha. Inni guddaan immoo raawwate inni jedhee egaa Addaamii fi Hewaanin bilisa baase jechaadha. Raawwateera. Kanas immoo akkamitti yoo jenne
har'aa kaasee namni tokko Addaamii fi Hewaanin sababa godhachuu akka hin dandeenye hundiyyuu balleessaa mataa isaatiin akka gaafatamu har'aa kaasee Addaamii fi Hewaan gaafatamummaarraa akka adda bahan yookaan akka boojii kana jala akka bahan ibsuuf raawwateera. Addaamii fi Hewaan kanaan booda ba'aan isaanirra jiru cabeera. Garbummaa seexanaa jalaa bahaniiru. Namni cubbuu mataa isaatiin hojjeteef cubbuu inni raawwateef gaafatama malee Addaamii fi Hewaanin sababa gochuun raawwateera jedhe jecha. Kanaafiyyuu inni guddaan asirratti Addaamii fi Hewaan bilisa baasee kana malee dhalli koo ijoolleen koo hundiyyuu boojii seexanaa jalaa bilisa bahaniiru raawwateera. Har'aa kaasee boojii seexanaa keessa hin jiranii yeroo itti jedhu raawwatee jedhe jechaadha Kiristoos fannoo gubbaa taa'ee. Egaanii irra caalaa raajonni raajatan raawwatee jedhe. Egaa an akka abbaa keenya Isaayyaas fa'aa fannifamuu isaatiin yookaan immoo madaa'uu isaatiin fayyinee jedhanii dubbataniiru. Kana malee jechaadha abbaan keenya Isaayyaas raajisaa 7:14 irratti dubri dubrummaadhaan ulfooftee dubrummaadhaan ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaaftii inni jedhu Kiristoos dhufee dhalateera. Raajiin kun raawwateera. Dhalate jechaadha. Amaanu'el jedhame kun raawwateera. Kanaafiyyuu raajii Kiristoos taasise hundiyyuu raawwateera jechaadha. Waan ta'eef raawwateera jedhe. Kana malee immoo dheebochuusaa qaraaniyoo irratti illee fannifamuusaa laga Yordaanositti cubbamuusaa jechaadha. Lagdi Yordaanos duubatti dhiyeessite akkuma jedhee raajichi Daawit dubbate isa raawwateera. Waan hedduu raawwateera jechaadha Kiristoos. Raajonni kan dubbatan hawwii guddaadhaan eegaa kan turan sun raawwateera yeroo jedhu Kiristoos wangeela Yohaannis kanarratti raawwateera jedhee mataa isaa gadi qabee lubbuu isaa dabarsee jedha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo raawwateera inni jedhe kun inni guddaan raajotaaf haa ta'u malee Addaamii fi Hewaan boojii seexanaa keessa waan turaniif boojii seexanaa kana jalaa cabsee nuun bilisa nu baasuu isaati jechaadha. Egaan Kiristoos uumaan keenya waaqni keenya samiirraa gadi bu'ee dubroo Maariyaam garaa dubroo Maariyaam keessa bulee fannifamee fannoo irratti immoo wantoota hunda balleessee jechaadha. Fannoo irra taa'ee jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuti mana isaatti banneerra, nuti qe'ee isaatii fagaanneerra, nuti iddoo inni jiru fagaannee, daandii isaarraa fagaannee boojii seexanaa keessa seexanni kan nu ajaju, seexanni kan nu abboomu hunda hojjechaa yeroo turreetti garuu isaaf haa galatu waaqni keenya fannoo gubbaa irratti taa'ee nu haraarse jechaadha. Ofitti nu haraarse. Nu haraarse yeroo jennu immoo ofii isaa wajjin jechaadha. Namoonni hedduun daandiirraa kan gadhiisan, daandiirraa kan badan Kiristoos araarsaadha kan inni isaan jedhan. Kiristoos eenyu faana nu araarsan yeroo jedhan immoo abbaa faana nu araarsaa jedhu. Abbaa faana nu araarsa jechuun Kiristoos waaqa miti jechuudha. Kiristoos kan inni nu araarsu ofii isaa wajjin nu araarse, fannoo gubbaa taa'ee ofitti nu deeffate, ijoollee isaa nu taasifate, fannifamuu isaatiin bilisa baaneera jechaadha. Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate fannifamuu isaatiin bilisa baanee jedheera. Birmadummaa arganne, bilisummaa arganne, nageenya arganne, jaalala arganne, fannoo irratti lolanii moo'e, fannoo irratti diina keenya Daabiloosii ni rukkute, ni hidhe, nuti immoo bilisa baana jechaadha. Kanaaf inni guddaan ni raawwate kan inni jedhee Addaamii fi Hewaan rakkoo hedduu keessa turan jechaadha. Rakkoo cimaa keessa, boojii seexanaa keessa dhalli namaa hundiyyuu sababa balleessaa Addaamii fi Hewaaniin boojii seexanaa keessa waan tureef, gabrummaa seexanaa keessa waan tureef Waaqayyo keenya immoo dhufee gabrummaa kana bilisa nu baasee mucummaa isaa nuuf deebisee akka badiif balleessaa keenya sollaan akka gaarummaa isaatti dhiifama nuuf taasisee badii keenya sun, balleessaa keenya sun, cubbuu keenya, gadadoo keenya waan hundayyuu nu irratti irraanfatee akka bishaan darbee taasisee egaa inni sin raawwattan barri badii keessan, barri balleessaa keessan darbeera, raawwateera jedhee ijoollee isaa yerootti nu taasisate jechaadha. Barri kun fannoo gubbaa taa'e. Kanaaf ni raawwate jedhee mataa isaa gadi qabe jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni raawwate kan inni jedhe. Kanaaf erga ni raawwate jedhee lubbuu isaa baase, mataa isaa gadi qabee lubbuu isaa keessaa baate maal taasise yoo jenne kallattumaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessa dhaqee gara Si'ool dhaqe jechaadha. Maaliif? Sababa guddaa qaba.
fannoo gubbaa taa'ee dhuguma siin jedha har'a ana faana mootummaa koo ni galtaa mootummaa kootti wajjin turra kan jedheen Faataawii Zayimaan kan jedhamu hattuu ture hiriyaa isaa faana kanatu Zazzaga'aab kan jedhamu jechaadha. Yookaan immoo Daakiriis ni jedhama. Namichi sun karaa bitaa fannifame Faataawii Zayimaan karaa bitaa fannifame Kiristoosiin hattoota lamaan gidduu dhaaban jechaadha. Hattoota lamaan gidduu yeroo isa fannisanitti inni karaa bitaa fannifamu yoo ati dhuguma waaqa taate ofii keessa bu'i nuun nu fayyisii jedhe. Inni karaa mirgaa immoo maaf akkas jetta inni badiif balleessaa isaa malee kunoo nu faana fannifame cubbuu tokko malee jedhe. Yaa gooftaa koo gara mootummaa kee yeroon dhufutti na yaaddadhu yeroo jedhuun dhuguman siin jedha mootummaa kootti na faana jirta har'aa jedheen. Yaa maatii Waaqayyo gammachuun akkanaa hin jiru. Badhaasni akkanaa hin jiru. Cubbuun isaa rifeensa mataa isaa kan caalu namicha kana jecha xiqqoo jecha takkitti fannoo gubbaa taa'e jecha yeroo rakkinaa fannoo gubbaa taa'e dubbate kanaan mootummaa Waaqayyoo dhaale jechaadha. Nunis Waaqayyo mootummaa isaatiin waa yaaddatu. Jecha gaarii dubbanne akka mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Jecha biyya walitti buusu. Amantaaf amantaa walitti buusu. Riyyaaf riyyaa walitti buusu. Osoo hin taane jecha gaarii jecha nama qajeelchu dubbanne Waaqayyo akka nutti gammadu fedhaaf eeyyama isaanuuf yaa ta'u. Egaa kana maafan gaasee Iyesuus Kiristoos gara Si'ool yeroo seenu Faataawii Zayimaan kun immoo gara gannataatti qajeele jechaadha lubbuu isaanii yeroo baate. Ergamaa Suraafii kan jedhamu seefii yookaan goraadee naanna'uun namni tokko gara gannataatti akka hin hiikneef goraadee naanna'uun gannata eegaa ture jechaadha. Namichi kun chaappaa Kiristoos irraa fudhatee gara ergamaa kanaatti gasaggasaa jira jechaadha. Gara ergamaa kanaatti deemaa jira. Yeroo kana chaappaa isaa agarsiise mootummaa Waaqayyoo dhaale. Kiristoos immoo kallattumaan gara Si'ool seene. Si'ool seenuun isaa immoo faayidaadhaaf yookaan immoo kaayyoo guddaa waan qabuuf jechaadha. Akkuma jalqaba laga Yordaanositti yeroo cuubbamu Addaam garbicha seexanaa Hewaan garbittii seexanaa jedhamee kan mallatteessan xalayaan garbummaa tokko laga Yordaanos keessa tokko Si'ool keessa dhoksee ture jechaadha. Daabiloos koppiraayitii jedhamu jechaadha. Ilaala koppiin illee yeroo sun ni jira. Koppii lamaan taasisatee tokko Si'ool keessa tokko laga Yordaanos keessa gadi awwaale. Kiristoos laga Yordaanositti miila isaatiin xalayaa garbummaa sun irra dhaabbatee barbadeessee achuma keessatti emna baradii dhagaa emna baradii kan jedhamu irratti kan mallatteeffamee ture. Isa bishaan godhee achuma keessatti daaraaf daakuu taasisee amma immoo fannifamee fannoo irraa yeroo bu'u gara Si'ool deemee xalayaa gabrummaa achi jiru sun nuuf tarsaasee achi keessattis daaraa godhee ijoollee Waaqayyoo achi keessa jiran gannanni otoo isaaniif malu mootummaa Waaqayyoo galuu osoo isaaniif malu Si'ool keessatti kan diinni keenya Daabiloos itti haasaa jiru kan isaan gubaa jiru Kiristoos achi keessaa gara gannataatti deebisee jechaadha. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'uuti. Kanaaf nuti maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu kan nuti jennu jechaadha. Waaqayyo samiirraa gadi bu'ee dubroo Maariyamirraa dhalatee gara Si'ool seenee gannatatti nu deebisee jechuu keenya jechaadha. Kanaaf erganii raawwate jedhee mataa isaa gadi qabee lubbuu isaa dabarsee immoo maal godhee gara Si'oolii deemee ijoollee isaa Si'ool keessatti gubachaa turan gara gannataatti deebisee jechaadha. Nuti waaqa akkanaa kana kan nuti labsinu. Egaa qulqullichi Phaawulos Qorontos tokkoffaa irratti boqonnaa 1:23 irratti nuti garuu Kiristoos isa fannifamee lallabnaa jira. Maatii Waaqayyo addunyaan kun har'a Kiristoos Iyesuus jettuyyuu Kiristoos isa kam akka lallaban illee addan baafanne. Nuti garuu Kiristoos isa akkanatti rakkoo argee isa bilisa nu baase. Isa nuuf fannifame, isa nuuf garafame, isa Si'oolii gara gannataatti nu deebise, isa nu jaalate lallabna jechaadha. Ilaala Kiristoos kan bira akka jiru hubadhaa. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedhe Phaawulos. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame. Kan hin fannifamne Kiristoos biraa jiraachuu isaa mul'isa jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Si'ool seenee xalayaa gabrummaa barbadeessee bilisa nu baasee du'e immoo hin hafne du'ama keessaa immoo ol jedhee ka'ee. Egaa fuuldura keenya kan kabajnu du'aa ka'umsa isaa akkamitti akka Kiristoos du'aa keessa illee wajjin ilaalla wajjin barannaa. Egaa hundumti keessaniyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo gubbaa irratti raawwateera. Dhiphinni keessan, cinqiin keessan, rakkinni keessan raawwateera jedhee rakkina keenya, dhiphina keenya, cinqii keenya, gadadoo nurra jiru, ba'aa nurra jiru, abaarsa nurra jiru, gabrummaa nurra jiru nurraa cabseeraati. Egaa gammaduu qabna. Kanaaf nuti ijoollee isaati waan taaneef egaa haala kanaan bilisa nu baaseera, nurraa raawwateera.
waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa barnoota kanaan kana barnoo osoo hin taane mana isaatti deddeebinee gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa fudhannee akka isa faana jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoo dhiiga isaa nuuf jedhee lolaase mootummaa isaatti nu haa yaaddatu. Kan nu barsiise kan nu gorsee Waaqni abbootii keenyaa maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoof. Hundumti keessanuu jajjabaadhaa. Waan gaaffii isinitti ta'es gaafadhaa. Nagaa ta'a. Galatooma.